gochoota suukanneessaa baatii kana keessa Oromiyaa iddoolee garaagaraa keessatti godhamaatiin jiru keessa keessattuu kan harmee tanaa jechuudha. Har'aan tana sooshaal miidiyaa kanarratti kan dheekkama guddaa kaase. Harmee tana mana hidhaatii baasanidha kan isaan ajjeesan jechuudha. Warri biyya bulchaatiin jirudha. Gochoota Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti godhamaatiin jiru gochoota gartee afaaniin iyyuu dubbatuun nama jibbisiisu jechuudha. Akkasuma hiriira DC keessatti har'a warra finxaaleeyyii Amaaraatiin godhame irra jechuudha. Yeroo waan Oromummaa ibsu hundaa bakka tokkotti walitti qabanii ibiddaan guban mul'ateeti jira. Mee kanallee isiniif hin qooda. Abduu moobaayilaa biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaalaa kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Gochaalee suukanneessaa Oromiyaa keessatti godhamaa jiru kana an akka nama dhuunfaa tokkotti yoo dhugaa feetanii dubbachuullee hin barbaanne dubbataallee hin jiru akkuma agartan kana calliseetiin irra dabraa jira jechuudha. Waa meeqa osoo agarru, waa meeqa osoo dhageenyu, infoormeeshinii meeqa osoo nu gahu, akkasuma waa meeqa ija keenyaan osoo agarru sooshaal miidiyaa kanarratti illee jechuudha. Kuni kallattii sani kana jennuuni miti beekika. Kallattii hundaaniyyuu jechuudha. Kallattii warra biyya bulchaa jiruun irra guddaa akkasuma gartee gara jabeenni fokkataan gochi fokkataan karaa mootummaatiin haa godhamu malee kallattii hundaaniyyuu jira jechuudha. Haa ta'uti kallattii warra biyya bulchaa jiruutiin gochaan warra biyya bulchaatiin jiru kun akkuma isin beektan jechuudha. Qurxummii balleessuun hin danda'amu bishaan jalaa gogsuu ka jedhu waggaa lama dura dubbatanii turan jechuudha. Waan san akka malee jechuudha. Jechuun siyaasni isaanii hagam takka kufaa ta'e haala adda addaatiin qeeqamaati turan waan san gartee akka nama jijjiiruu fakkeessanii afaaniin ni araaramnaa nuti tokko walitti dhukaafnu waan jedhu waan akkasiitiin Oromoo kan akka nama raffisuu yookiin ammoo akka waan ofirraanfachiisuu barbaadanii godhaati karoora lafa kaatan katubatan san jechuudha kan gartee bishaan gogsinaa sanii ittuma jiran jechuudha bal'inaan jechuun wanni kana isin jechaa jiruuf maalinni hawaasa nagahaa fakkeenyaaf. Harmee tana mee keessatti hin deemnu Oromiyaa keessatti wanni torbaanuma kana keessa baatii kana keessa godhame fakkeenyaaf keessattuu miidiyaadhaan garaagaraa miidiyaan hedduu gabaasaati jedhanii agartan jedheetiin yaada. Gochaaleen adda addaa kan godhamaatiin jiru waan nama suukanneessuudha. Guutuu Oromiyaa keessatti jechuun ni dandeenya. Harmee kana akkuma isin agartan kana ilma keettu bosona jira jedhaniiti jalqaba fuudhaniitti hidhan jedhama. Eegaa fuudhanii hidhanii hidhaa keessatti eegaa giggidirsanii akkas gartee cinqaatiin turanii booda jechuudha. Mana hidhaatii baasaniiti ajjeesaniiti gatanii jechuudha. Jechuun amma kana mee fakkeenyaaf amma yeroo dubbadhu afaaniin salphumatti dubbadheemi dhugaa dubbachuuf yeroo waan kana argu jechuun akka haaraa ta'e jechuu kiyyaa miti beekika wanni kun taatee haaraa jechuu kiyyaa miti waggaa shanan kana keessa an kanan jedhu waa'een ajjechaa dargaggootaatu nu suukanneessaa waa'een gartee ajjechaan Oromoo jumlaadhaan nu suukanneessaa mana hidhaatii baasanii ajjeesuun faantuun gartee Oromiyaa keessatti bahaatiin jiru kuni Oromaa waliin dhagaa irratti hin darbinu jenneeti bar hatta sooshaal miidiyaa kanarratti. Waan arginu hunda ija qabanneetu man akka nama dhagarree kofallee bakka dirqimaan of akka nama gammachuu qabuuf gooneeti deemna beeke. Garuu wanni Oromiyaa keessatti godhamaatiin jiru yaa jira kenna ani kan na ajaa'ibsiisu fakkeenyaaf amma mee gochuma harmee kanatti as haa gabaabbannu waan biraa keessatti hin deemnu. Mee fakkeenyaaf taatee harmee kanarratti raawwate haa laalu yaa jira mee fakkeenyaaf yaa jira kenna akkanumatti dhuguma lafa jiru. Kuniree siyaasa miti barama fakkeenyaaf waa'ee nama harmee kanaa siyaasa wal qabate jettee yaaddaati fakkeenyaaf abbaa feete deeggare biltsiginnaa deeggare feetu abbaa biltsiginnaa ta'e feetu damoostanyaa gartee biltsiginnaa irraa waa nyaataa jiru ta'e mee fakkeenyaaf ammaan harmee tana ajjeesuun hiikkaan isaa maal inni mee siyaasaan as keessa argamu maal innidha hin jechuun uummata Oromoo kana fakkeenyaaf suukanneessinee cabsinee akka gartee eessa bakkitti foon namaa nyaatame jedhame tokko Burmaa keessatti siyaasaaf illee haa jedhamu akkasii fakkeenyaaf amma akkas goonee suukanneessinee akka ol jedhanii nu hin laallee ka jedhudhami fakkeenyaaf warri kun kijibaan qinibbirii adda addaa waan taate bakka adda addaatitti godhameeyyuu fudhatee bu'a jechuun isaan keessatti illee miidhaan tahan jiru jechuu kiyyaa miti sabuma barbaade yoo taate kan warra sanii illee yoo taate kama fedhe yoo taate harmee Oromootimi namnummaan haadharraa dhalatee harka akkamiin haadha akkanaa kanatti hidhee eega hidhee itti yaadee itti karoorfamee ajajamee ajaja fudhatee karooraan akkasitti hidhaa baafamee yeroo ajjeefamu maali hiikaan waan siyaasa kanaa amma fakkeenyaaf tola ije Oromoo sodaachifnee suukanneessinee akka kanan taane jedhamee godhame fakkeenyaaf eega gaafa karoora baafattanii qurxummii jalaa bishaan gogsina jettaniiti wanni isin irraa hir'iftan jira fakkeenyaaf torbaan takkatti balleessu torbaan lamatti balleessu qawwee dullacha bira kaa'u yeroo kana jedhu beekanii fakkeenyaaf kallattii warra karaa wabootiin uummanni Oromoo miidhamaa hin jiru jechuu kiyyaa miti beeki amma guddaan gartee kan warra taankii fi baankii qabu kan mootummaa kana dubbanna. Kawarra mootummaa warra biyya bulchaa jiru kuni maal argatame fakkeenyaaf achi booda san booda dargaggeessi Oromoo qeerroon Oromoodha kan irra bosona seenetu irra hedduudha moo irraa xiqqaata irraa ajjeeftanii fixxanii eega qurxummii jechuun bishaan gogsuu eegaltan san booda jechuudha maaliif karoora san ittuma jirtan karoora isin lafa kaatan san ittuma jirtan argaati jirra mee harmee kana ajjeesuuni akka namummaatti yoo as deebine fakkeenyaaf akka namaatti yoo kama daallu taate akka namummaatitti namni gadaamessa haadhaa keessa dhalate amma haati sun ogguu laaltu kun daalatti makka haadhatii yaatan ogguu laalu yoo isin jechuun tarii amma warra biyya bulchu yoo haadha biraarraa dhalatan hin beekna haati fakkeenyaaf Dr. Abiyyi gaafa aangoo qabatu akkas boohee uummata boochise gootittiin suni tarii haadha iftu calaleexxuu ta'uu dandeessi anammoo harmeen tiyya daalatti akkanaa tana haati tiyya
daaratti akkanaa tana ture jechuudha. Ilma isii bosonatti ni ergatti haati. Haati ilma isii bosonatti ergachuu miti magaalatti gadi bahee nagaan na deebi'aadhaa fi namni haadha qabu garaan haadhaa akkam akka ta'e akkam akka bulluqaa'u gabbaheetummaan ilmi isii magaalaa nagaan ol deebi'uudhaafu wayi namaa wal lolaa wayi akkas ta'aa jechuudhaafu akkam akka taate ni beeknaa jechuudha. Yoo akkaataa isin biratti haati akkaataan haadhaa adda ta'e malee jechuudha. Maaliif kabaja dhabde haati? Siyaasa mee amma kun siyaasa maaliiti? Oromoon haanu sodaatu yoo jettanii kan sodaachisuudhaaf ka godhu jettan taate jechuun harmeen akka ganaa ilman dhalle goonaadhamu maali waan kana keessaa naaf galuuf yoo dhugaa dubbatta. Sodaate hayya uummanni kun isin sodaate isin yeeyyii taatan Oromoon fakkeenyaaf re'ee ta'e sodaate ittuma jira waggaa shanan kana jechuudha. Wayyaaneenis akka nuuf himanitti illee fakkeenyaaf gaafa yeroo ce'umsaa san keessa gochoota suukanneessaa akkanaa kanneen kan isin hojjetaatiin turte yeroo san keessa jechuudha. Daftee ceete isin jechuun ce'umatti jira bilisiginaa hagammaa inni fiigumatti jira ce'umatti jira hin ceene. Yoomi ajjechaan Oromoodhaa kan dhaabbatu tolee hayyee fakkeenyaaf harmee tana garaa itti jabaattan isin gadaameessaa keessaan dhalanne jennaan poolisummaan Oromiyaa kan gartee afaan Oromoo dubbata sooshaal miidiyaa kanarratti koflaa inumayyuu yeroo waan akkana kana bar viidiyoo akkana kana waan waraaban yeroo ijoollee akkana kanneen cinqan bar an gammachuu isaan fuula isaanii irraa mul'atu koflaa tanaatti wal dabraa yeroo isaan gartee nama Oromoo kana taphatan annaa ajaa'ibsiisa baran maali sa jechuun yeroo leenjisan dhiiga nama obaasanii jedha baran maali afaan tokko dubbataa warra ammoo afaan tokko iyyuu miti sabuu barbaadde yoo taate harmee ilma isii bosonatti ergattu ni jirti. Gaafa wayyaanee maal haati Daawud Ibsaa Wallagga keessa teesseetiin arrii adii filattee akkasumatti boontee jiraataan turre. Haati Daawud Ibsaa itti guddaan abaaboodhaa jechuudha. Maal gaafsa wayyaanee maal ajjeessin ilma keettu bosona jira hoogganaa awaabooti jetteetiin maa hiitee maa ajjeessin maa gidirsin. Maali waan gariimaaf xiqqeessan haati Jowaar Muhammad gartee kan mootummaa san haga sadarkaa garagalchuutitti haga gaheetti kabajaadhaan Itoophiyaa keessa jiraachaatiin turte. Ilma kee bosona jira haati mari'attee bosonatti ergitu ni jirti. Akkasuma ilmi ammoo gartee gaafa bosona seenuudhaaf murteeffate harmeetii yaa'an bosona seenaa jedhetiin kan dhaabbatee deemutu jira. Jira mee eessa jira fakkeenyaaf mee as kenna ni jira hin jiru. Hin jiru yoo kijibne malee jechuudha. Hundi keenya haadharraa dhalanne kun siyaasa miti. Ammaal akka ta'e naaf galuu didan. Jechuun ammoo qurxummichi kana fakkeenyaaf amma qurxummichi silaa hin danda'amne jettan haga yoomii uummanni Oromoo akkana gidirfama ammoo isin jidduutti. Tole karaa biraatiin amma fakkeenyaaf maqaa wabootiin waboon nuhii miti jedheellee fakkeenyaaf yeroo garagaraatti ibsallee haa baasu maqaa wabootiin fakkeenyaaf shiftaan nama butee fakkeenyaaf miiliyoonaan gaafatu biyya san keessatti bartaatee deemaatiin jiru afaan tokko dubbataa barkanaafiidha wanni afaan qabanneef kanatu nusuu kanneessaa jira kenna. Yoo fakkeenyaaf ati waa'ee kallattii mootummaadhaa yookiin warra biyya bulchaatiin jiru kana fakkeenyaaf sirrii godha jettee akka nama tokkotti kallattii kana qabattee kana leelliftee warra gartee haqaaf qabsaa'u kaa'uudhaaf qabsaa'u gartee ati bitamtuudha bilisiginnaadha siin jedha akkasuma gartee yoo ati waboon haqaaf qabsaa'a maaliidha jettee akkasuma gartee inni kaan ammoo ati shaneedha warra akkasii warra akkas godhaa jiru siin jedha. Haaluma kana hundarraa akkuma gartee gurbaan gaafa kan jedhe inni amma sirrii jirachuu kiyyaa miti naafillee dhukaasinaa jedhe san akkamiin araaramuu dadhabdan. Ormi afaan tokkoon waamuu bira dabre gochaa fi jechaan ilmaan abbaa tokkoo godheeti kan isaan ittiin du'aamaatiin jiran haga yoom harmee miskiin anamma siyaasammaan harmee akkanaa kana fakkeenyaaf akkasitti rasaasa itti nyaachifatee itti yaadee ajajaan ajajee kunni ajaja fudhateetiin akkasitti deemee haadha keessaan dhalanne kabaja haadhaan beeku jechuun fakkeenyaaf harmeen tun ilmi isii bosonatti yookiin ammoo ilmi isii bosona seene harmee tan ajjeeftan kabiraa ammoo akka isaan ajjeefne bosona seenan akkasii laata baali siyaasaa wallaalli akkanaa kun maali namni jalqaba namni fakkeenyaaf qawwee fudhatee bosona seenu sanii isteeppii sodaa qaba nama kana keessa isteeppii sodaa jira fakkeenyaaf yoo dhugaa dubbannaa jira kenna bayaa siyaasa keessa namni qawwee fudhatee bosona seenu tokko isteeppii sodaa wahii qaba yoo akkana godhe akkasii asiin kun ajjeefama haadha ajjeefama abbaa ajjeefama anatu ajjeefama isteeppii sodaa qaba isteeppii sodaa keessaa dhubeeti kan bosona seenu jechuudha isinuyyuu ni beektan kana jechuudha jibbaa fi tuffii Oromoo irraa qabda yoo ta'e malee jechuudha. Yaa jira kenna haga yoomii akkanatti tuffatamna hedduu nama suukanneessa wanni Oromiyaa keessatti tahamaatiin jiru waa meeqa argaatiin jirra dubbachuun nu jibbisiisee yoomuma araaraman yoomuma bara ani yoo dhugaa fetan akka dhuunfaa kiyyaatti osoo waa'een bahara diimaadhaa yookiin ammoo waa'een gartee maalii kuni akkuma ta'een osoo atta karaa lolaatu nu eegalee ka jedhu maalii fi tarii Oromoon kun dhiibamee ofii isaatiin walloluu mootummaan kunis haga tokkos deebi'ee biyya keessa araaranii buusaa laata. Oromoo miti akka Amaara waliin araaramtanii yoo nagaa buuftan maali namni dhiiga nama araaranii hajaa qabu ni jira. Haga yoomii ce'uu deema ammoo fakkeenyaaf mootummaan kun amma haga yoomii ceemsa haga yoomii ce'uu deema. Guutuu biyyattii keessatti bar milishaa gadi dhiisanii milishaan akka barbaadetti abbaa barbaadeedha abbaa barbaad fuudhatti guure abbaa gartee yookiin mallaqa gaafatee mallaqa dhoorgate akka barbaadetti ajjeesaa jira kan hunda osoo agarru gammachuma mee jijjiiramni dhufaa laata mee boru araaramanii uummanni afaan tokkoon nu waamaatiin jira uummanni ija takkaan nu laalaatiin jira jenneetuma callisaa jirra bara hedduu nama ammoo kanuma keessa bitamtuu bilisiginnaadha hin dubbattan isaan faarsuu malee nuun jettan.
mee waan gaarii yoo isaan hojjetan waan gaarii faarsinee akkasuma gartee hammeenya kana dhiisanii gara araaramaatti tarkaanfatan hagumna keenyatti kanaadha kan nutti mul'atu. Garuu irraa burutti iftaanirra huba akkana kanatu godhama jechuudha. Duuba ajjechaan harmee tanaa hedduu gocha suukanneessaadha waan ilma namaa qaanessu waan gartee Israa'el illee tarii uummata gochi gartee uummata Falasxiinii fi Oromoo irratti godhamaa jiru kun bar wal fakkaata illee waan isa jabsee namarratti illee wal fakkaata. Garuu haa ta'uti Israa'el illee gubbarra bombiidhaan goote malee bira geettee haadha akkanaa tanniin jechuudha. Hiiteetiin hidhaa baastee akkasii garaan jabaattu. Israa'el illee Falasxiin irratti akkas garaan jabaattu. Tanaan afaan guuttadheetiin jedha. Bombiidhaan gubbarra gattumti daa'immanii fi dubartiidha fixaa jettanii beeyna. Bar wanni bombiidhaan gubbarra qaama wahii akkas godha jedhaniitiin keessa namni nagahaa dhumuu fi kan itti yaadamee dhaqanii maraa fuudhamee hidhamee gidirfamee hidhaallee baafamee ajjeefamee darbamee bineensi nyaatu yaani dama san diqqeessanii yookiin ammoo akka gartee saba kun suukannaahee haga yoomii ammoo sabni kun jechuun isinii fakkeenyaaf isiyyeeyyii taatanii haga yoomii sabni kun ammoo akkasitti gartee tuffatamee diqqeeffamee akkasitti isin sodaatee jechuun bakka re'ee ta'ee gufa bihi jedheetiin bii akkasitti gartee biibbaheetiin haga yoomii akkas ta'u yoo haga yoomii karoorri keessan kan bishaan gogsuu sun karoorri keessan haga waggaa meeqaati. Jijjiiramni ammoo fiddanii akka gaafa akkas jedhameeti asii fakkeenyaaf hidhattoonni bosona jiran wabooni ni gabbate moo ni xiqqaate Oromiyaa keessa gaafsan Wallaggaa fi iddoo muraasa qofa jira gaafsan har'an tana Oromiyaa guutuu keessa jira haga yoomiiti hayyee waboon hoo haga yoomiitti fufuu deema fakkeenyaaf jechuun haga yoomiiti karoorri isaanii haga yoomii gidirfama Oromoo isin jidduutti biyya qaala'insa jireenyaa biyya namni jiraatuu dadhabe san keessatti taateen amma godhamaatiin jiru kun hedduu takka waan qalbii nama cabsuudha. Haga feetii waan hin dubbadhu jette wanni amma godhamaatiin jiru kun hin dubbadhu waa'ee siyaasa akkasii yookiin ammoo obboleeyyan lameentu wal ajjeesaa jira jettee haga feetoo calliftee guutee gubbaan dhangala'a. Mee yeroo takka akkanumatti dhaabbadhaati ilaala. Gama tokko irratti hirkisinaa nam tokko fakkeenyaaf yookiin ammoo waboo qofa irratti hirkisee maali shareen akkas jedha. Inni kaan ammoo mootummaa qofa irratti hirkisee mootummaan akkas jedha. Mee kana lameen keessayyuu bahee ittuma akkatti kophaa dhaabbadhu. Mee siyaasaan harmee kana ajjeesu akkami jedhiiti kophaa kee dhaabbadhu. Fakkeenyaaf atis haadharraa dhalatte nama haadharraa dhalatte ta'e waa'ee siyaasa laaqama kana keessaa bahi haadharraa akka nama dhalatte tokkootti mee akkamatti itti yaadi ilaalime atilleen abbaa feetee deeggari. Kanaafuu hedduutu akka nama qaanessaa yoomuma Oromoo araaramee ayyoon Oromoodhaa boqonnaa fudhatte ammallee hawwiin kenna kana gara tokko gurree gara naan ibidda qabsiisu gara siin ibidda qabsiisaa Oromoo irratti dhugaa dubbachuu fi kaayoo hiyyaamti akka nama dhuunfaatitti illee hedduutu akka nama gaddisiisaa gochaan harmee kanarratti godhame jechuudha. Rabbi nurraa haa dhaabu malee maal jenna jechuun waan akkanaa bar haaraa ta'uu baatu illee jechuu kiyya. Kan biraa fakkeenyaaf mee waan deebisaa kana fakkaatu gochaan kunarraa DC keessatti kan inni taa'ame hiriira DC irratti fakkeenyaaf alaabaa ABO'dha tan qabsoota WBO'dha jechuudha tan Oromoodha akkasuma alaabaa Abbaa Gadaa suuraalee qabsaa'ota Oromoodha akkasuma warra aangoorra jiru warra akka Dr. Abiyyis dabalatee walumaa galatti hooggantoota bilisiginnaadha bakka takkatti walitti qabanii yeroo miilaan irra deemanii fa'anii faannoodha kan jedhu dhaadannoo akkasii sanfannifatanii kanaammoo ibiddaan bakka tokkotti guban viidiyoo kana silaa guutuu isaa sin agarsiisa tarii seera sooshaal miidiyaadha cabsuu danda'a waan ta'eefidha. Ormi akkasiidha maaliifi wannummaan maqaa dhawate wannummaan gartee fakkeenyaa fi kama barbaade barama qabsoon isaanii fakkeenyaaf amma warra kana yoo isin fudhattanii ana isaanumaan waliin illee yoo araaramaniidha kadas na jedhu yoo dhugaa feetan jechuudha akka nama tokkootitti yoo isaanii wanni qawweedhaan dhufu yookiin ammoo furmaanni ebaluun tokko ebaluu sanna warra garee akkasii wayii na ajjeeseetiin ammoo ana haa badhaaru jedhu ni jira jedheetiin hin amanu jechuudha. Garuu haa ta'u ammoo mee ilaala amma fakkeenyaaf isin amma viidiyoo kana keessa amma isin maal hubattame amma Oromoo waan jedhame qabsoon isaanii amala fakkeenyaaf mootummaa qabsaa jira akka isaatitti fakkeenyaaf garuu hoo qabsoon isaanii maalin Oromummaa irratti jechuudha mootummaa miti jechuudha. Mee ilaala hawaasa maqaa mootummaa kanaatiin baalaataraa jedhamnee baalaagisee jedhamnee diqqeeffamnee haguma gartee gaafa wayyaaneedha uummanni kun akka sabaa fi sablammootaatitti iyyuu akkuma ollaatti haga san xiqqashoo kabajaa walii qabu seenaan xurii waggaa dheeraallee jiraatu jechuudha. Sababuma mootummaa kanaatiin mootummaa Oromoo jedhamee baalaagisee baalaataraa jedhamee maqaan itti bahee uummataa fi mootummaa kana ijuma takkaan laalamee akkas xireeffamee yeroo jirutti ammoo Oromoon akkasitti mootummaa kana mootummaa maqaa isaatiin akkasitti naggadamu saniin akkasitti diqqeeffamaa jira jechuudha. Mee amma kanarraa mee mayaa jira keenya mee ilaala siyaasa Oromoo tana. Deeggarsa qaama tokko jalaa bahiiti. Maaliif gartee shaneen tuni galteetiin akkasin taanee jetteetuma warri mootummaa bara akkasiin beena jechuudha. Fakkeenyaaf deeggartoonni bilisiginnaa shaneen tuni siin maal akkas gootee kana gootee diddee kana haa jette. Itti mul'atu kana malee bakka duudaadha lugaama amma inni kallattii kana malee itti mul'atu. Kaanillee hoo mootummaa Oromoo jettanii akkas jettanii kana gootanii maal mootummaa Oromoo afaan Oromoo wallaalchisuu deemta afaan Oromoo dubbata. Shimalis afaan Oromoo beeka biyya afaan Oromoo beeka jaalmaroonis afaan Oromoo beeka mootummaa Oromoo jechuun kan malee waan biraati miti Oromoo waan gaarii hojjetachuu miti Oromoo waan ajjeesaan jirachuu miti. Garuu kana keessaa bahaati mee nama tahaa keessaas baha yoom araarri bu'ee ayyoon Oromoo nagaa taati kan jedhu irratti alamma kanaadha kanatti dhagahamu jechuudha. Kanaafuu haalli Oromiyaan keessa jiru
Ambar fakkeenyaaf waa'ee harmee tanaa isinii fide waan shawaa keessatti dalagame waan salaale keessatti dalagamaatiin jiru namaa miti ayyoo fi abboo miti maatii miti loowwanii fi re'een osoo hin hafne akkasitti gartee rasaasan arraaggafamaati jira jechuudha. Jireenya qaala'ee kana keessatti yeroo uummanni jiraachuu dadhabe kana keessatti jechuudha. Gochaan Oromiyaa keessatti deemaatiin jiru waan hedduutu akka nama suukanneessuudha. Ammoo haga yoomiiti waggaa meeqaafi kana kanatti itti fu'an kanaadha. Tajaajila kenna gaafa ce'umsa wayyaanee gaafa jedhame san yeroo muraasaaf jechuudha keessa dabre Oromoon. Achi boodallee gartee Oromoon diina kiyya wayyaaneen jedhee akkasitti beekeeti. Amma immoo mootummaa Oromoo jedhame fakkeenyaaf ani mootummaa Oromoo mootummaa maalii waan jedhamuuti abbaa barbaade haa ta'u. Kaba fedhe yoo ta'e namaaf kabaja qabaate taanaan namummaadha kan gartee isa san ajaju jechuudha. Haa ta'uti mootummaa Oromoo jedhame baalaa tana baalaa gizeenni waan fedhan nuun jedhan fakkeenyaaf maqaa isaaniitiin haga yoomiiti wanni kun kan itti fufuu kan jedhuudhaan. Jijjiiramni fidan jiraam haga ammaatitti fakkeenyaaf amma jechuun waboo kana guyyaa shanii balleessuuf torbaanii balleessuuf baatiitti balleessuudhaa fi akka gaafa qurxummii jalaa bishaan guddisana jedhame saniiti jijjiiramni wanni irraa hir'isan jira. Waboon hoo haga yoomiitti fufee qawweedhaan akkasitti gartee bilisummaa haga yoomiitti goolabuudhaaf deema. Harmeen Oromoo haga yoomii akkasitti gidirfamti. Kuni waan hedduutu akka nama qaanessuudha yaa jara kenna. Itoophiyaan duri siyaasaan isii laaqaan maqaa Itoophiyaatiin amma barra dhugaa dubbachuu fi laaqa Itoophiyaa san caala Oromiyaa keessa jira. Karamni boo'uuf illee hin qabne uummanni biraa fakkeenyaaf gartee mootummaa Oromooti jedhee maqaa saba kanaatiin naggada. Garuu nuti afaan tokko dubbataati akkas kan wal godhaatiin jiru kanama boo'uuf illee hin qabne maaliif mootummaa Oromooti jedha kaa bar waan amma gartee warri jedhu kan ala warri biraa gartee hatta warri hargamaa illee jedha beeka warri aangoo jiru mootummaa Oromoo warra gartee maajoritii biyya saniitii kan aangoo qabate jedha fakkeenyaaf. Garuu ammoo kan booyaatiin jiru Amaaraa fi Tigreedha. Ammoo Oromoon san caalaadha booyaa jira jechuudha. Haala akkasii kanaan boo'icha gartee ajjechaa boo'icha hin qabneedha kan nuti du'aatiin jiru jechuudha. Hedduutu akka nama gaddisiisa wanni Oromiyaa keessatti deemaatiin jiru. Hin dubbannu illee hojjette dirqiidhaan si harkaa dubbatamaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nuti kana hundarraayyuu yoomuma araarri bu'ee bar gochaa Wallagga keessatti taa'amaatiin jiru. Uummata keenya kan dhukkubaan dhumaatiin jiru. Kabeelaan buqqa'insaan dhumaatiin jiru. Maddi furmaata kanaa waan kana hundaatiyyuu maalinni araara isaan kanaati araara wabootiif mootummaa qofaami. Kanaafidha wanni waa'ee araaraa deddeebinee dubbannuuf gaaf kaa warra Jooharitti dhagaa darbataatiin ture furmaanni waan hundaa araara qofa karaa nagaa qofa gaafa jedhe warri dhagaatti darbataatiin ture warri bitamtuu obbodoo jedheen tarii amman tanatti mul'ataa jira jenneeti yaadna. Araara kana ibaluu dideessantu didee miti beeki. Garuu furmaanni araara qofa akka ta'e nama juttu amma mul'ataati jira jechuudha. Innaa wanni godhamaatiin jiru Oromiyaa keessatti hedduutu akka nama gaddisiisaa. Rabbi nurraa haa dhaabu jenna kaa hanabduu dhabduu moobaalaa biraa hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaa naa tura.